Yooyyaa shamaa kan turte daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu sa'aatii kana kan ta'e ani beekamu takkalaatti jalqabu oduu biyya keessanii ga'a. Jilli Daarekteera Olaanaa Waldaa Misooma Oromiyaa Obbo Dajanee Ittaanaan durfamu piroojektota misoomaa godina Harargee Bahaatti ijaaraman eebbisiise. Godina Harargee Bahaa Naaqarsaatti piroojektonni misoomaa qindaa'oon Waldaa Misooma Oromiyaa Glimmer of Hope fi hirmaannaa uummataan hojjetaman eebbifaman. Piroojektota kanneen keessaa mana barumsaa Raasaa Jannataa, mana barumsaa sadarkaa lammaffaa olaanaa Waataar, mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Jabaa Waatarii fi mana barumsaa Bilisummaatti ijaarsa dareewwan dabalataa manneen fincaanii fi keellaa fayyaa wal'aansa beelladaa dabalatee piroojektonni garaagaraa hojjetamaa turan bakka Daarekteerri Olaanaa Waldaa Misooma Oromiyaa Obbo Dajanee Ittaanaan argamanitti eebbifaman. Hawaasni aanaa Qarsaa piroojektonni Waldaa Misooma Oromiyaa fi dhaabbanni Glimmer of Hope isaaniif ijaaretti gammaduu himan. Bulchaan aanaa Qarsaa Obbo Jaafar Yusuf Waldaan Misooma Oromiyaa hojiilee baay'ee hojjechaa turuu eeruun bara kana sagantaa marsaa 5ffaa eebba marsaa jalqabaan araddaalee 10 irratti hojiilee jallisii fi fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hojjechaa jiraachuu himuun Waldaa Misooma Oromiyaa fi dhaabbata faawundeeshinii Glimmer of Hope galateeffatan. Hoogganaa itti aanaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Obbo Girmaa Baayisaa piroojeektii gama barnootaatiin hojjetaman qulqullinaan hojjetamuu eeruu Waldaa Misooma Oromiyaa galateeffatan. Hawaasi ijoollee gara mana barumsaatti akka ergus gaafatan. Daarekteerri Olaanaa Waldaa Misooma Oromiyaa Obbo Dajanee Itichaa piroojeektiin dareelee dabalataa ijaaraman siidaa dhaloonni ittiin qaramanii egeree ofii fi biyyaa ittiin utuban jedhan. Tumsa hawaasni milkaa'ina piroojeektichaaf taasisanis galateeffatan. Naannoo Oromiyaatti industirii ispoortii caalaatti ammayyeessuun faayidaa argamu guddisuuf hojjetamaa akka jiru ibsame. Naannoo Oromiyaatti bu'uuraalee ispoortii babal'isuu fi industirii ispoortii ammayyeessuun faayidaa hawaas diinagdee damicha irraa argamu guddisuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa akka jiru Biiroon Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa beeksise. Piroojeektiin industirii leenjii fi qorannoo ispoortii Daraartuu Tulluu qarshii biliyoona 1 waliin Shaggar kutaa magaalaa Sulultaatti hojjetamaa ture. Bara haaraa kana irraa eegalee gosoota ispoortii garaagaraatti leenjitoota 280 simachuun hojii jalqabuuf qophii xumuruu isaa biirichatti itti aanaa hoogganaa fi itti gaafatamaa damee ispoortii Obbo Dassaalin Xilahuun ibsan. Ispoortii gara industiriitti ceessuun fayyaa hawaasaa eeguuf madda galii ta'uun diinagdee biyyaa akka utubu gochuuf akkaadaamiiwwanii fi gidduugalli leenjii babal'isuun hirmaannaa fi fayyadamummaa dargaggootaa guddisuuf hojiiwwan hojjetamaa jiru jedhan. Industiriin leenjii fi qorannoo ispoortii Daraartuu Tulluu waggoota 3 dhufanitti gosoota ispoortii 17 leenjii kennuuf kan karoorfate yoo ta'u bara haaraa kanatti gosoota ispoortii 5 atileetiksii, kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa, kubbaa kaachoo fi woorlid teekaandoon hojii eegalee jedhame. Inistituutiin kun woorkshooppii fi kutaalee tajaajiltoota adda addaaf oolan kan guutameef yoo ta'u sadarkaa biyyaa fi Afrikaa bahaatti isa hangafaa fi guddaa ta'uun eerame. Inistituutichi iddoo qorannoo fi qo'annoo industirii ispoortii akkasumas akkaadaamoota naannoo fi biyya keenyaafis deeggarsa adda addaa kennuun alatti ispoorteessitoota dorgomaa ta'uun naannoo fi biyya bakka bu'an qopheessuuf kan hojjetudha jedhame. Dhaabbanni kun meeshaalee tajaajila adda addaatiif oolan dabalatee baasiin qarshii biliyoona 1.5 baasii taasifameef jechuun ragaan toora marsariitii hawaasummaa Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota ogummaa garaagaraan barsiisee eebbisiise. Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota ogummaa garaagaraan digirii jalqabaa fi digirii lammaffaan barsiise 500 ol har'a eebbisiise. Yuunivarsiitichi sagantaa babal'isa dhaabbilee olaanoon dhaloota arfaffaan kan dhiyeenya hundaa'e ta'us hojiiwwan tajaajila hawaasaaf oolan hedduu hojjechaa akka jiru pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee himan. Yuunivarsiitichi waggoota 10 keessatti yuunivarsiitiiwwan akka biyyaatti sadarkaa gaarii irra jiran bira ga'uuf hojjetamaa akka jiru Dr. Lataan dubbatan. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaaf himan. Namoonni yaada kennan kunneen hidhattoonni faannoo daangaa cabsanii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Daaraa seenuun waraana raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa waliin walitti bu'anii jedhan. Daawwattoota qubeetii fi kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu biyya alaa argametti seena. Pirezidaantiin Naajeeriyaa yeroo ce'umsa biyya ollaa isaanii Niijeeriif akka barbaachisu yaada dhiyeessan. Pirezidaantiin Naajeeriyaa Boolaa Tinuubuu kamisa dheengaddaa yaada ce'umsaa gara dimokiraasiitti deebi'uu biyya ollaa Niijer keessatti akka barbaachisu dubbatan. Kunis ji'oota 9 biyyi isaanii dhuma bara 1990moota keessa turte waliin waan wal fakkaatuuf yaada kana dhiyeessan. Hawaas diinagdeen biyyoota Afrikaa dhiyaa yookaan ECOWAS erga loltoonni adoolessa 26 fonqolcha mootummaa pirezidaantii Mohaammed Baazum aangoorraa ari'anii booda mariin gaggeeffamu bulchiinsa siviilii deebisuuf yoo dadhabe waraanaan gidduu seenuun erga dabarseen booda Niijer irratti qoqqobbiin ka'e. ECOWAS ibsa kamisa dheengaddaa kenneen Baazum battalumatti aangootti akka deebi'u akka barbaadu cimsee ibse. Kana malees aangaa'onni waraanaa kan Niijer pirezidaantii Mohaammed Baazum bilisa baasuu fi hojiitti deebisuu hatattamaan sirna heera mootummaa deebisuu qabu jedhe. Hooggantoonni waraana Niijer haaraan ajaja heera mootummaa iddootti deebisuuf yeroo ce'umsaa kan waggaa 3 turu barbaanna jedhan poolisiin jila Faransaay Niijer keessaa akka ari'u ajajan. Kamisa dheengaddaa ministeerri hajaa biyya keessaa kan Niijer dhaabbileen tokkummaa mootummoota dhaabbilee kan
mootummaa hin ta'in yookiin NGO akkasumas dhaabbileen sadarkaa addunyaa godina hojii kan waraanaa keessatti akka hin hojjenne dhorkuu isaa beeksise. Oduu ispoortiitiin ammoo tapha Piriimeer Liigii Ingiliz kaleessa taphatameen Luton Town West fi West Ham gidduutti gaggeeffameen West Ham 2-1 injifate. Taphni kun har'as kan itti fufee taphatamu yoo ta'u Sheffield United Everton waliin, Brighton Bournemouth waliin, Burnley Tottenham waliin, Chelsea Nottingham Forest waliin ni taphatu. Borii galgala immoo taphni hedduminaan eegamaa jiru Arsenal fi Manchester United gidduutti gaggeeffamu 12 walakkaatti ni eegala. Egaan jaallattoota qubee TV kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee kan isinitti hime ani beekanii taakkalaan ture. Qophiileen qubee afaan biroo itti fufuu isaa waliin turtii gaarii gama koon nagaatti.